jedhame tokko jechuudha. Wanti kun amala namaa cabsa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen kun lamaan jechuudha gaadhaa obbolaadha isaa ishiin tokko ishiin duute eenyu jedhanii maqaa ishee sana jedhu dhugaa dubbachuudha. Baay'ee tokko gaan viidiyoo isaanii ilaalee baay'ee tokko garaana nyaatan jechuudha dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf. Innaa kan dhugaa dubbachuuf ishiin boqottillee boqottee kan isheen dhukkubsattuuti jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu garuu waaqayyo immoo jira waan hundumaaf jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Waan akka kanaa qe'ee namaatti fideen dhugaa rabbii dubbachuudhaaf qe'ee eenyumaallee hin fideen waan akkasii jechuudha. Baay'ee ulfaata kun baay'ee jechuudha. Baay'ee garaa nama nyaatu dhugaa waaqayyo dubbachuuf baay'ee nyaanaan kun nama nyaatti gaa'is dhugaa rabbii baay'ee na gaddisiisa nanaan. Ilaa obboleettii ishiin Joordaan keessatti boqotte sababii maaliin akka ishiin duute tokkollee hin beekamu jechuudha. Ammarraatti sababiitti ishiin duute tokko hin beekamu. Akka obboleettiin ishiin tokko jettutti immoo jechuudha. Dhaggeeffadheen ture sagalee ishii isinii kaa'uu hin dandeenye malee TikTok irratti jechuudha. Warroonni ishiin bira jirtu suni mana jijjiirratanii gara biraa deemanii achitti mana isa duraa sun keessatti nagatanii deeman jetti obboleettiin ishiin duraa sun jechuudha. Ishiin duute kun akkasitti mana keessatti nagatanii deeman jetti. Ilaalaa dhugaa rabbii waan carraa ilma namaa nama gootu jechuudha. Tole ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi baraarra waaqayyo isiniif haa ta'u. Ani nagaa kooti isinis nagaa guutuu akka qabdan abdii guutuun qaba. Tole egaa warri mana kanaaf haaraa taatan laayik sabiskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa isin jira. Bilisa irraa keessan viidiyoo kanaaf daawwadhaa amma dhumaatti na waliin turaa isin jira. Har'ammoo viidiyoo biraatiin walitti deebitee turre jechuudha. Obboleetta kanaa waan baay'ee nama gaddisiisanii obboloonni kun obboloota lamaanidha. Ishiin kun irratti barreeffamee riphee barreesse kun ishiin duunaani obboleettii ishiin kun immoo rifachuudhaan jechuudha. Rifaatu obboleettii ishii dhageesse fooqii shanaffaarraati gadi of darbatte jechuudha. Fooqii shanaffaarra gadi of darbatte garuu galata waaqayyoo lubbuu ishii hin baane amma hospitaala keessa jirti. Garuu obboleettiin kun immoo sa'aatii kanatti gargaarsa cimaatu ishii barbaachisa jechuudha. Gargaarsa cimaatu ishii barbaachisa. Akka birrii biyya suniitti yookaan akka birrii biyya beeruutti doolaara 30,000 gaafatanidhaani. Birrii doolaara 30,000 jechuun immoo baay'ee ulfaata. Mucayittii mattaawaqaan qabdudhaani haala keessa hojjetti natti fakkaate. Birrii 30,000 gaafatan doolaara 30,000 jechuudha. Na lubbuu ishii ooluuf immoo kana yoo uummanni Oromoo bukkee dhaabbate malee hin danda'amu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan beeku. Innaa warri gargaaruu barbaadan jechuudha gargaaruu dandeessu jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Innaa dhugaa rabbii wanti jedhamu tokkollee hin jiru jechuudha. Wanti jedhamu tokkollee wanti jedhamu hin jiru. Wanti ijoollee keenya hin ta'in maaltu jira? Ani dhugaa rabbii ani isaan kanaammoo keessattuu addadha jechuudha. Keessattuu addadha dhugaa waaqa. Naasoo obboleettii ishiitiif jettee fooqii shanaffaarraa of darbattee jechuudha. Mucaan kuni garuu kaleessa haala gaariirra jirti. Yoo natti tole viidiyoo ishii isiniif maxxansa gara dhumaarratti jechuudha. Haala gaariirra jirti kaleessa jechuudha. Hospitaala seentee dhiigni ishii dabalaa jira jedhanii wanni muubee jala jira jechuudha. TikTok muubee jalatti gadhiisee ture jechuudha muubeen. Innaa dhugaa waaqayyooti waan nama gaddisiisu jechuudha dhugaa rabbii. Kuni amma jechuudha kanarraatti waan guddaa barachuu dandeenya. Maal yoo jetta fakkeenyaaf amma mucaa ishiin duute kun jechuudha. Waaqayyo bichaan namatti fideen garuu dhugaa rabbii waaqayyoomti namatti fidee waan akkasii jechuudha. Inni guddaa waaqayyoomti yoo nama eegee malee jiru namnis of eegee baasuu hin danda'u. Tokkollee namni of eegee baasuu hin danda'u garuu inni guddaan waaqayyoomti yoo nama eege waaqayyoomti yoo nama gargaare innumti yoo nama wajjin ta'e malee hin ulfaata jechuudha. Garuu mucaan kun gaafa isaan gatanii deeman sun otoo gara ajeesitti bilbilatteetti ta'ee maaliif akka isaan nagatanii deeman hin beeku jettee otoo gara ajeesitti bilbilatteetti ta'ee jechuudha. Mucaan kun dhugaa rabbii akkas ta'uu dhiisuu dandeessi. Maaliif isaan gatanii waan deemaniif otoo yeroo sun bilbilatti ta'ee daayireektii gara ajeensii deemte jechuudha. Innaa haala kanaan lubbuu ishee ooluu danda'a ture. Garuu waan kaleessa hin gatanii deemaniiru yoo ta'e kaleessa hin dabarteetti yoo ta'e Uma isheetti fakkaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu kana mana jijjiirratan jetti akka obboleettii ishee sun dubbatutti jechuudha. Uma isheetti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu isaan
gatanii deemuu isaanii sun waan ta'eef hojjetanii jechuudha. Dhugaa rabbi akka lubbuu ishee darbu kan isaan akkana godhanii deeman isa mucaan kun daa'ima tokko qabdi jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Maatii ishee har'a karaa eegu dhalli keenya yoom nu galti jedhanii akkasuma daa'imni ishee sunillee haati koo yoom naa galti jedhee karaa eega jechuudha. Garuu kan ishee hireen kana taate egaa wanti jedhamu hin jiru. Kan boqotee waaqayyo mirga abbaa haa kaawwatu. Dhugaa ishee haa faradu inni farada ishee nama lafa dhugaa jirti jechuudha. Akkasuma immoo kan jiru immoo wallaannachuudha inni guddaan. Kan jiru wallaannatanii lubbuu ishee oolchachuudha jechuudha. Ta'e waan ta'eef bishaan darbee waraabuu hin danda'ani waan ta'eef kan du'e kan jiruuf immoo kan oole immoo kan waaqayyo lubbuu isaa oolcheef immoo maal gochuudha inni guddaan waan biraallee yoo dhaban karaa qarshiilee namni yoo wal gargaaru baate waaqayyoo walii kadhachuudha jechuudha. Waaqayyoo laphee ofii keessatti walii kadhachuudha. Inni guddaan yaa waaqayyoo lafa jiran jiraatanii intala kana oolchi. Ishee oolchi maatii isheetti gadda lammaffaa hin fidiin jedhanii waaqayyoo waliif kadhachuudha jechuudha. Wanti biraa wanti godhamu yoo dhabamillee jechuudha. Dhugaa rabbi ana garuu baay'ee tokko na gaddisiisan keessattuu maatii isaanii baay'ee na gaddisiisan maatii ijoollee kanaa jechuudha. Dhugaa waaqayyo abbaan isaanii yookaan inni dubbatu baay'ee tokko garaa na nyaate jechuudha. Maaliif dubara lama jechuun baay'ee ulfaata jiru. Nama lama jechuun baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf. Inna faamilii wantoota akkasirraa daraa keessan of eeggadhaa. Ijoollee hundi keenya mana arabaa jirtan of eeggadhaa bakka. Haalichi didee isinitti cima yoo ta'e bakka bahaa haala baasaa bahaa namootatti bilbiladhaa. Ajeensiitti bilbiladhaatiin bahaa bakka haalichiin ulfaata taanaan haga dhaqamee lubbuu ofirratti faraduu gubbaa ga'uun hin barbaachisu. Inna akkasuma immoo jechuudha dhugaa rabbii tokko immoo kan na gaddisiise bakka ishiin kun duute bakka kan obboleettii ishee ofa wanneetti kana na gaddisiise maaliif hojjettanii namoonni keenya namoonni biyya keessa jiran warroonni iddoo kam jiran namoonni tokko gaafa boqotee nama sunitti haala tokkoon itti himu malee haala kanaan itti himuu hin qaban wayiin gara madaamii isheetti siqi jedhanii nama du'e tokko namatti gaafa himanii waan ta'e godhanii itti himu malee jechuudha. Kun ijoollota mana arabaa jiraniif hin yaadani ta'ee maal akka ta'e hin beeku dhugaa rabbii maal godhuun jedhaniituma akkana ta'e akkana jedhamuu hin qabu. Bakka waan akkasii ta'e taanaan yookaan gara madaamii keetti. Egaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha hordoftoota koo dhugaa rabbiitti adaraa keessan ijoolleen keenya of eeggannoo cimaa taasisaa isiniin jechuun barbaada. Waan hundumarraa immoo obsa qabaadhaa. Obsi nama dabarsaa nama ceesisaa nama oolchaa obsa qabaadhaa isiniin jedha. Viidiyoon koorraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin nama walitti deebiin turtii gaarii naa qabaadhaa. Akkasuma immoo laayik gochuun jamaraa sabiskiraayib naa godhaa sheer naa godhaa. Faamilii koo koomiyyoo jiraate immoo koomintii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin nama walitti deebiin turtii gaarii naa qabaadhaa. Adaraa moo jabaadhaa waaqayyoon walii kadhadhaa jechuun immoo dhaamsa gosa guddaadha inni kuni namni kamiyyuu afaan yoo dubbachuu baate garaa isaa keessatti waaqayyoo walii fudhatee hunda caalaa nagaan naa keenya nagaa keessanii baga nagaa taatanii obboleettiin keenya egaa haala kana keessa jirti wamaan jettu alhamdulillah sadeen gaddaarra gaarii jirti dhiigni isii xiqqoo ol dabalee jira bareechaatti du'aa kadhaa fi akka rabbi si fayyisu yoo rabbi jedhee fayyitee baate jennee abdii rabbirraa qabnaa dhiigni isii kan parsantii lamatti bu'ee ture amma parsantii 3.5 galeera. Assalaamu alaikum.